dhufee si fuudha gin homaa si godhuu hin dandeenye. Naan ta'e bara soonichi jiraadde dhufeetiin si fuudha naan jettee turte galatoon wallahi haalaan naa cinqamaa jirta. Amma takkitti nama biraa immoo barbaade wallaahi maal beekan akkam akkas godhu hin beekan. Dhiisi bakka rakkoon qabu rabbumaan qaba. Ara Oromoo Rabbi jedhamchaa kana bira dhaabbaddaa gargaara arguu jirtanii kunoo mucaa waan jedhudha dhaga'u jirtanii mi gurra keessanii eessa jira Fatiyaa Suudi Arabiyaa jira Suudi Arabiyaa seenee jira reef seenee osoo deemtuu mi kakufte. Osoon deemuutiin balee wayii keessa gadi kufee dhagaarraan bu'ee mudhiin kun na miidhame. Kunoo akkuma dhaga'u jirta Oromoo osoo deemu jiru waan irraa kufee mudhii isaa kun miidhame. Oromoo na gargaara na bira dhaabbadhaa jechuun jira namni isa gargaaru barbaaddan lakkoofsa isaa isinii kee wannaan qabduu mi'aati bilbila illee hin qabdu. Bilbila illee hin qabdu. Kunoo ijoollee jaaraa kana bira jira. Gin haa ta'anii gargaaru jiran akka nama biraa namni kennaa haga na bira dhaabbachuu dadhabee namni biraa kun haganumallee taatu gargaaru jira. Ara ilmaan Oromoo Rabbii jedhaan saalfachiisin Rabbuma sinuu mees jedhaati gargaara eessa jira warra eessa jira naan jettan Suudi Arabiyaa jira Suudi Arabiyaa Abaahaa bakkee jedhamtu jira akkasuma mi Abaahaa bakkee jedhamtu jira. Mucaan tokko aga Riyaadii fidanaan jedhee tureyyuu mucaan sunillee dhaqee aga Riyaadii fiduu hin dandeenye osoo hin gargaarra jennee namuma 5-6 waan gargaarru mucaa kana nama baay'eellee hin barbaadu. Innaa yaa ilma Oromoo Rabbii si uume sodaadhaati mucaa kana gargaara namuma Suudii jiru tokkicha mee erga asitti. Nama kanarra namni kun hoo mucaa kana birrii dhibba bichaa guurtaniif lubbuu isaa baraaruu ni dandeettan. Daa'ima kana akka arguu jirtu waggaa 16 waggaa 10 hin caalu waggaan kee meeqa hin caalu. Waggaa 16. Kunoo mucaa waggaa 16 jedhe arguu jirtan baay'ee daa'ima. Gaafa inni du'e osoo mucaa mara kun qabee mallaqa naa kennaa jechuutti hin jiru. Rabbumaa jedhaa bichaa fuudha mucaa kana narraa fuudha jechuun jira. Arabni illee ganarraa baasii jetteen kun guyyaa tokko qofa naa kennitee jechuun jira. Ishi mucaan kun asii deemuu hin danda'u lukaan. Okee mana ganaa bahe ijoollee amaarranii tana biraa yoo bahe lukaan deemuu hin danda'u. Ishi karaarra bineensi isaa nyaatu moo hojjawween isaa nyaatu moo maal gootan? Gaafa bineensi isaa nyaatti footoo isaa maxxansanii ittiin bo'oodha osoo inni lubbuun jiru gaafa hin boonneef gaafa waan gooneef footoo isaa maxxansinee bo'oodha. Nama jechuun bar gaafa lubbuun jiru waa bo'aniif gaafa du'e bichaa miti. Ara Oromoo rakkina beektan moo? Moo namni rakkattanii jirtanii ara Rabbumaa jedha Oromoo Rabbuma si uume sodaadhaa. Rakkina yoon beekne nama rakkatee beeku sheerii godha. Yoo rakkattanii beekne jechuudha. Nama rakkatee beekuuf sheerii godha. Nama rakkina beeku ishi mucaan kun boru bahee boru tokkitti naa kennaniiru jedhe. Boru bahee ishee asirraa. Eessa dhaqa? Bineensa sutisa nyaata deemee hin danda'u. Dhaabbadhu ol ka'ee dhaabbadha. Gin luka kiyya kaasee deemee hin danda'u jechuun jira. Ishi bineensi isaa nyaatu mucaa kana boru. Hara Oromoo wallaahi mucaan kun waa ta'ee jennaan wallaahi laazimaan Oromummaa kiyya waaqadha. Mucaan kun du'ee jennaan wallaahi laazima Oromoo dhugaas hin jedha. Oromummaa waliin qabnu hin jirtu. Gaafa inni jiru yoo gargaaruu baatan yoo waa godhuufi baatan gaafa biraa ani si waliin Oromoo jedheen deemu. Gaafa Rabbi sinuume sodaattan gargaara mucaa kana bira dhaabbadhaa.
wallahi aga danda'u si iyyuu jirash kanarra mee maal si godhaan Dhiisi bakka rakkoon qabu rabbumaan qaba waan naa godhu dandeessu hin qabdu galatuma obboleetiyya wallaahi fincinqini dhiisi bakka rabbumaan qaban illeen wanta kan rabbiin taata jee malee hin ta'u. gaafa inni Walaan naa lubbuun cinqamtee jiru jirtu gargaara galatuma garuu Oromoo gaafa wal gargaara Oromummaa ta'e irratti Oromummaa soquu bilisummaa sodha jetta yooma dhugaan bilisummaa ka sottanii yooma dhugaa Oromummaa ka sottanii mucaan kun boru mana kana haa ba'u jedhamee jira. Rabbi si waan biraallee isiniin kadhadhu kana booddee kana duras isin kadhadheen beeku kana booddees isiniin kadhadhu Oromoo. Gin mucaa kana rabbuma isin uume sodaadhaati gargaara. Maal gochu? Suudi Arabiyaa jira. Mucaan osoo deemu jiru mi'a afaan kan keetii himadhu Oromootti nama baay'ee gaafachuu jira. osoo hin deemu jiruutiin dhagaa gubbaadhaa gadi kufee dhagaa jala jira qilee wayii keessaan bu'ee achi halkan keessa bulee dhiinyillee gurraan yaa'ee isaan qabanii achi deemaatti gabbee achiin fuudhanii mana kana fidanii kanarraa dhiqanii amma xiqqoo wayyaa'ee dhiigallee gurra keessaan deemee geessisaniif. Ganama halkan achi keessa kufeetiin ganama achi keessa sa'aatii dhaqamu sa'aatii lamattiin ifuu beeke ifuun beenye turte giseen kufusan. Ganamumaan farqee kufinsa malee ifin quban qabne san booda inni gaggabee saasaniif. Kana ganama achiin fuudhanii bakka itti shorroqaatti gabbee hudduudhaan mana kana na fidanii narraa dhiqanii guyyaa 8 bira jiran. Warri isa gargaaruu dandeettan bichaan seenaa Rabbii jedhaati gin namni isa gargaaruu hin dandeenye seeninaa bilbilesaa si erga. Diyan Zamira grupi way gone grupi gargar okay mallakan gargarra jen yo mallaka gargarre nu dhaqeessa fuud meena ma dhaqeessa fuud tokko bicha godhaaf Oromoo booddeerrammoo akka gargaarru akkanumatti illee bahee yoo isin boo'ee isin kadhadhe in gargaarra gin namummaa isa fuudhu tokko bicha godhaafi Yes, jira Saudi Arabia jira. Saudi Arabia abaa bakkee jedhamtu jira. Mubarak finne jira. Mubarak amma wannaarra jira. Dhiisaa muraa Mubarak nan gaafatin hawaa isaallee. Mubarak jetta. Mubarak dhimma mucaa kanaan beeka gin homaa gochuuf hin dandeenye. Asli illee keessaan barreessee fi ture naa deebisuu hin dandeenye. Barreesseeraaf asli. Namni iddoo maguma saniin gargaaraa shifatee anaan jedhee eenyu akka ta'e beektanii amantanii amanuu baattanii Naasir Nuuraati. Booyini akkamitti hin boonne mee mucaan kun boru bahinaan jedhan jedhe deemuu hin danda'u dhaabbatuu hin danda'u. Eessa dhaqa? Maaltu sa nyaata bineensa obboleessan qabdaniis mee akka biraatitti illee ilaalina akka Oromummaa Muhammad Isaa obboleessan qabdanii obboleessi keessan xiqqaan tokko osoo manaa bahee akkana rakkataa jiraate yoo ilmoo qabaatte ilmoo keessan osoo ta'e hoo boru maaltu akkanarra ga'uun beekuun boru eenyu maal akka na mudatuun beekuun isinii galara. Mucaan kun maako obboleessa kiyya egaa Oromoo ta'ee immoo dhiiga kiyya. Isinii galee an dhiiga Oromummaattu na boochisuu jira malee waan biraatti miti. Maaliif gaafa Oromoon rakkatte bichaadha. Gaafa Oromoon duute bichaadha. Osoo lubbuun jira mucaan kun ol ka'ee deemuu hin danda'u. Oromoon bira dhaabbadhaa na gargaara osoo jedhu yoo boru mana baastii jarri kun nurraa baasii jetteertiin arabni nurraa baasii erga jetteeni namichi bira jiru kun Amaaraa. Gabbaas okey mucaan kun deemuu hin danda'u. Osoo deemu osoo bineensi wayii nyaate osoo karaa sanii du'e okey gaafa san footoo isaanii laxxafnee isaa boonna gaafa nama jechuun gaafa lubbuun jiru yoo nama gargaare gaafa naa darbite maal naa gooti na gargaartanii na gargaaruu baattanii gaafa lubbuun jiru yoo gargaarre mucaan kun Oromoodha. Oromoo keessaa Oromoo Harargee keessaa
Harargee lixaati jettee mi abbaa? Ijoollee harargee lixaati jechuu jira. Gaafa namni du'e bichaa nama hin gargaarinaa. Boyni dhiisi. Maaliif boroo ishee akkam ta'a mucaan kun anadhaaf qofa boo'utti hin jirume. Borus yoo nama mucaa kana dhaqee fuudhu dhabne akkam ta'a boru. Eessa dhaqa? Isumaayyuu gargaaruuf nama wayii goone namni isa gargaaruu danda'a hoo jedhe dhaqee fuudhuu danda'a jedhe sun nama sanirraa akkaawunti sanirratti hin galchina birrii. Anillee gara kiyyaan hin galcha waan danda'e. Eenyuun galchame maal ta'e? Yaa Rabbi abbaa dubbadhume awwallaahi haasa'uu hin dandeenye maal ta'e jedha namni amma reef dhufullee ka ba'ullee ka seenullee. Dubbad asli Hallayyaa wayiitirraa hin osoo hin deemu jiru balee wayii keessaa gadi kufee dhagaarraan kufee muddii kanaan hin dhagaarra bu'ee ammaan ol kee dhaabbatu jira dhaabbatuu hin danda'u. Ijoolluma tanaa ta'u qabee ol na kaasu jira dhiyoo tana fincaaniif kanaafuu nu har'aan tanaan xiqqoo ol kee akkana dhaabbadheen siniyyaa. Amma sanirratti aramnillee guyyaa tokko naaf akkatee guyyaa tokkochaa kana boodaan bakka jarri kunis akka nuti guyyaa 8 bira jira irratti. Ishi ergadhu isa gargaarra warri jettan ergadha isin galcha warri isa gargaaruu dandeettan bicha anin gargaaraa mucaa kana rakkina keessaa baasaa Oromoon jettu kottu ergadhu warri Suudi Arabiyaa jirtan keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu mucaa kana ka gargaaruu danda'u kanaan ala namni biraa isa gargaaruu hin danda'u warra Suudii jiru bichaan. Oromoo makiinaa gaafa namni dhufe na argaa bittan sunoo nafsee namaa baraaruu hin dandeettanii warri Suudii keessa jirtan. Nafseen nama tokkichaa qallaaliidhaa isin biratti. Mucaa kana akka argu jirta wallaahi guyyaa 5 isin duuba ka amma asirra imimmaan naqabee boo kana dhiisaati guyyaa 5 bu'aa ture adda kiyya. Mucaa kana kunoo isa gaafadhaa gaafa viidiyoo isa argeetti ani riba nagaa rafeen beeku. Beeku maaf akka viidiyoo isaa narra bu'ee ilaalillee. Dhiisii obboleettii yoonumaan fayyoo rabbi jee inshaallah rabbi hayyuu. Ookee hin fayyita. Boroo gassi baasanii eessa seenta? Deemuu hin dandeettu akkanaan jettetti miti. Bakkuma rabbiin naqeen deeme shorroqaatillee deemu deemuu hin danda'u kee dhaabbatu tarkaanfatuu hin danda'u ganni tarkaanfadha jeena dhukkubsata. Bakkuma rabbiin godheen ta'a rabbumaan jira. Mubaarak sheerii godhi yaa Oromoo. Mubaarakin beekaa dhimma mucaa kanaa isin himu jirami Oromoo. Mubarak Musammaa hin beeka dhimma mucaa kanaa Idrisiin ergee fi eenyu maqaa isaa Ibsaa ergee fi ture. Ibsaan dhaqee achii fuudhi jedheen. Ibsaan immoo mallaqni naan kennee dhaqee fuudha jedhe. Okay mallaqa fuudhiiti geessi mallaqa kana natu sii kaffalaa jedheen Ibsaan. Wallaahi lazim dhaqeen fuudhi. Nama biraayyuun gaafatanii birrii 1,800 gaafa duraa birrii 3,000 gaafatan riyaala naan jedhe. Hayyee anatu kaffalaa dhaqii fuudhi mucaa kanaa jedheen fuudhiif bira fidiiti mallaqa kanaan hin kaffalaa jedheen wallaahi dhaqeen fuudhi. Nagalcha obboleetti tiyya eessa jirta Suudii jirtaa? Riyaalli 3,000 aanaa yookiin mindaa ji'a takkitti ta'uu dandeetti rakkoon qabdu nafsee mucaa kanaatiin naa caala malee birrii 3,000 miti. Birriin 3,000 homaa keessa hin jirtu. Namni sadhaxanii fuudhuu dandeettan birrii 3,000 qofa barbaachisa birrii 3,000 immoo uummanni Oromoo hin gargaara ukkaanfatee miti. Amma nagalchi ishi Suudii yoo jiraatte si galchaa dheera. Yoo Suudiin jiraanne ginnaratti hin ergatin dhiifamu.
lakkoofsa tokko wanna godhi warri galuu barbaadan nagalchi yoo keeshi kunoo si galcheera. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaadha baga jiraatte Fatiha. Aamin waliin baga jiraat. Akkami obboleessa kiyyaate Harargee lixaa isa dhalate. Ani Fatiha akkami gargaaruu dandeenya ni gargaara. Ani Wallahi beekaa nama Suudii jiru kamucaa kana gargaaruu dandeenya. Kanaadaan jira ni gargaara. Anilleen gargaara waan danda'u wallahi yoo dhabe uffata kiyya kana baasee gurguree gargaara mucaa kana ni gargaaraan akkaawuntii akkami gargaaramuu danda'a Suudiitti. Nama Suudii jiru dhabee mee nama Suudii jiru dhabee. Inni eessa jira amma bikkam jira? Suudi Arabiyaa jira. Daangarra moo seene? Daangaa irraas bahee osoo dhufu jiru gaara osoo koru jiru na fakkaate muka gubbaan kun ibsaan kun hin gargaara naan jedheera hin seensisa ibsaa ergadhu. Ibsaa ergi. Osoo gaara koru jiru gaara san gubbaa lafa dhee duddachi. Eenyu maqaan keetii bareedaa kiyya? Shamsaddiin. Shamsaddiin eessa ibsaa ergadhu si seensisa. Ibsaan kun hin gargaara naan jedhe. Asaboot? Okay, ijoollee Asaboot hin beektu dubaati ta Suudii jiran ta dubbisuu dandeenya. Ta silkii isaanii yoo qabaatte amman dawwala nama achi si godhanii maallaqa si ergan hin beektu ijoollee Asaboot. Hin beeku wallaahi nama hin beeku osoo hin arginu. Kunoo Idriisii kana laal Idriisii kana kunoo Suudii jira. Mucaan kun Suudii jira. Jalqaba mucaa kana kuno inni sinitta dubbatu namni tokko jalaa gabbu ami enu jalaa bu okay Idris deebisi erga ibsa Idris suntaan ibsa arge imboyni jabaado man sibira jala no warra oromoof dubbanna oromoo gargaarra jedhu gaafa lubbuu nama tokko baraaruu dadhaban muka mubaarak musammamu maali jedhan kun dhimma kanan beeka ibsa dhagee fuudhi jedhee ga'ee achuma ibsa jalaayyuu ibsa wajjin haasa'utti hin jiru. Gaafa namni Oromoof dhugumaan Oromoo ka gargaaran ta'e eega Oromoof dhugumaan dhaabbatanii mucaa tokkicha kana gargaaruun maal ulfaata? Yaa mucaan firii kana ijoolleedha ganaa ijoollee amata meeqaati ijoollee xiqqoo beekte nama rifachiisa. Wallahi kahire Oromoo Arabni gabbahi jettee jirti. Okay bakka Arabni gabbahi jetteen kana mucaan kun eessa seenaa mana eenyu dhaqaa? Ibsa tokko ibsa lakkoofsa tokko barreessi. Amma mana Amaaraa keessa dura seenee mana amma mucaa inni jiru kana nu arrabsanii mucaa kana waa godhan jedhee wallahi bakka akka harka kiyyaaf nyaata haasaa ture. Oromoo yoo nama ajjeestu tokkoffaa gin yookaan nama ilmaan ofiituun gargaartu yaani arraba jarri nu arrabsite ani isinii himuu dandeenye. Gin mucaa kana waa godhan jechaaf amma mana Amaaranii jira. Waa godhan jechaaf harka kiyya kana nyaataa obsaa guyyaa meeqa bule. Abshir obboleessa kiyyaa ni baata. Nama siif barbaanna mee oloo galchi fatiin kunoo timee inni galcheeni kunoo mucaa kana Oromoo kan gargaaruu dandeettan amma kunoo mucaa kana qoy ni torkii kiyyamu maalinni kunoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.